ququfaa feetan ququfaa ummiti feetan illee akka feetan ta'a sanatti nimtanan Somaaliin obboliyyan keenya ta'u obboliyyan miti jettanii wani natti himu adeero jireenya kee jiraadhu adeero jireenya kee jiraadhu damooza naan kafaltu nan nyaachistu nan obaastu akkaataan itti dubbadhuu fi waan hin dubbadhu natti himtu adeero nama guddaadhaatis nama guddaadha feetu ququfee feetun arrabsi arrabni kee anaa miti ka qabrii waliin seenu ati waliin qabrii seena sirri dhaggeeffadhu akka sheekootii biraa mataa sira qaqqabattee deemtuu mitan arrabni ati na arrabsitu si waliin qabrii seena anaan immoo qabrii na waliin seenu kana beeki ati amma baqqum nagar bakka na arrabsitee ajandaa na godhattee narraa haasooytee maal argatte nothing ani dalagattiin jiraateero akka keetitti dubbiin fattaalu gattaa'ee dubbiin mannaagu dubbiin alaanshu si galaa miti dalagattiin jira hawaasa kiyyaafin dalagu jira jechuudha mee badii akkam qaba namni tokko obboliyyan kiyya ummanni Somaalii obboliyyan kiyya arrallee goorlee ol qabadheetin jira wallahi thumma wallah obboliyyan keenya feetan jibba feetan jaaladha waan rabbiin obbolummaa islaamaa nu jidduutti uume haquu hin dandeessan kana hubadhaa sirriitti hubadhaa laal qul muutuu bighayzikum ya rabbiin dallansuu teessan wajji du'aa jaa rabbii barbaaddan yoo aayata rabbii diddan dallansuu teessan liqimsaatii du'aa jaa rabbiin namni saba hunda keessa gaariitu jira mujrimaatu jira ilma haadhaa fi abbaan siif waliin dhalattan keessa mujrimaa jira gaariitu jira obbolummaan yoo akka taatu deebite obboleessa kee haatee si deesse abbaan kee si dhale inni mujrima ta'eef obbolummaan isaa ni wakkatamti no nuti bara afaan siyaasaatiin dubbannu barateero afaan islaamaatiin dubbanna afaan quraanaatiin dubbachuu jirra tana kunno sabboonummaan nama macheessitee nama sakraansitu tana kanaaf adeero Naasira Noor Hamzaatiin arrabsaa ajandaan godhadhaa xiqqeessaa jettee qabrii ta'e firraan xiqqeessanii sin jaan akkasuma sin jaa wallahi thumma wallahi arrabni kee ana addunyaa irratti narraa gabaabatee hafuu danda'a ati immoo qabrii si waliin seena kana beeki kana sirriitti hubadhu arraba yoo taate namuu afaan qaba wal arrabsuudhaaf garuu qur'aanaa fi hadiisa akka rabbiin khaleessa nu barsiiserraa jijjiiree jette wallahi qur'aana rabbi tabatte adeero dhaggeeffadhu namni khaleessa jira walloluun rakkoo adda addaa irra fiduun sun immoo nama obbolummaa dide ati obboleessa kiyyaa islaamummaadha jennee rakkoo jirtullee fixanna malee nuti ummata obbolummaa islaamaa wakkatu miti sabni hundinuu jallaa qaba diriiraa qaba kana hubadhu jallaa tokkoof sababallaa hunda maqaa xureessuu hin dandeessu kana hubadhu walii gallaamini kanaaf amoon isin dhaamwani gabaabatti ammas dhimma jireenya Ameerikaa waan misoota harkaa qabu siyaasaa Itoophiyaatiin walitti hin madaalin siyaasaa Itoophiyaa keessaa beenuti waan asii harkaa nu qabu dubbachaa jira adeero waan misoota dubbachaa jirra rakkoon ummata muslimaa Somaalee biyya kanaa kuni karoora guddaa ummata muslimaa xaraguuf deeman malee Somaalee qofara xiyyeeffataniiti miti kana hubadhu sirriitti yoo siyaasaan leen sii galte siyaasaan beeytu amantiin beeytu akka namaa beeku bukkista akkamiin si godha duba siyaasaa hin barattu hin dhaggeeffattu gurra qabda malee hin dhaggeeffattu ija qabda malee ijaan hin agartu akkamiin si godha dubaan min large ani ta'asii harkaanu qabdu naasoo jiraati ta biyya naasoo jirta nuti ta'asii haasweena arraan tana yoo islaamni tokko waa tahe gaafa masjidni keenya gartee biyya kana keessa saamame gaafa masjidtoo fi biyya kana keessatti waa tahe namni nu bira dhaabbatee akka obbolummaatti nu tumse namni nu bira dhaabbate obboliyyan keenya kan Somaalii ta'u beeyta kana beeyta kanaaf nuti waan keessa jirru haasweena namu waan garaa isaa keessa jiru haaswa
tarakkoo biyya keessa deemaa jirtu rabbi obboleeyyan keenya jidduu rabbi nagaa uumu nuti nagaa barbaanna arallee qoy meeqaan tami oromoo fi oromoon ka wal fixaa jirtu khalaa ilaaha illa allah jiru ka afaan tokko dubbatu ka fixaa jiru oromoo fi oromoo wal fixaa jirtu san obboleeyyin miti jetta gandaa wal qoodanii wal fixaa jirtan nedalwaan biraa dhiisiti sunoo obboleeyyin miti jechuu barbaadda sunis ilaalcha hufaadha kun kanaafuu dammaqaa xiqqashoo sabboonummaa keessaa baha machii gosummaa fi gandummaa keessaa baha adeeroo nuti yoo daleenu akka islaamattis hojjanna akka addunyaattis hojjanna akka mandarattiin hojjannu akka gandattiin hojjannu kana dhaggeeffadhu ana akka gandattiin hojjadhu rabbi subhaanahu wa ta'ala ka gandaan angoone ka sabaa qofaan angoone ka biyyaa qofaan angoone ka addunyaa nan godhe yaa maal fiddagaa maal fidda min taama xaallan akkuma da waan barbaaddu fiddee miti anna arrabsuu taata arrabni kee suyin qabri siituu qabri itti seena malee anaa miti anna arrabsitee wallahi diliin arraabuusta lakka atin arrabsituun an diliin tiyyaleen arraabuuti dilii tiyyaleen ifirratti baadhachaa deemta kan hubadhu kanaaf hawaasa kiyya waan hin barsiisu akkaataan barsiisu of eeggannaa akkaataatti godhan natti nimtu ragarraa dhaabbadheetiin haaswaa yoo akka obbolummaa gorsa obbolummaa natti hin tesiraan hin fudhadha kana sirritti wadhu taan immoo wanni beekuu qabdan laal yoo qaamni mootummaa dhufe isin qabe namoonni amma irratti xiyyeeffataa jiran warroota waraqaa seeraa biyya kana keessa jiraachuudhaaf hin qabne jechuudha dubbii Somaalee haaja'amtu malee Somaalee dura Kaalifoorniyaa Teksas biyya adda addaa Chicaagoo keessatti ummatuma baqataa ta'e ka waraqaa hin qabne guuraa jiran ka Somaalee ammaan tanatti dabalame sirra dhageeffadhu waliigala feetu islaama ta'e kiristaana ta'e waaqeffataa ta'e oromoo ta'e Somaalee ta'e araba ta'e Meeksikoo ta'e keessattuu ummata Meeksikoo hedduu irratti xiyyeeffatanii jiran haasoo guutuun dhaggeeffattan haasoo cinaa dhaggeeffattaniiti deebisaadhaaf jarjartan akkamiin isin godha duba zamana akkanumatti nama arrabsuu ajandaa godhattan keessa jirra ummata akkanaa hojjan bilisummaa illee hin barbaadu dhugaan siimaa kanaaf bilisummaa illee nurraa turte naam kanu nyaatu nu keessa jiraan tanaa bar deebitanii nuti isinuma warri nu nyaatus isinuma warri nu nyaatu barbaadus hayyuu keessan beekaa keessan sheeka keessan darasaa teessan nyaattanii magaalaa irraa galchitan saniif deemtan jechuu rabbi isin haa qajeelchu adeeroo astaghfirullah yaa akhi zamana namni yoo waa'ee jimaa dubbate akkamiin waa'ee jimaa dubbate jettanii qabritti nama galchitan keessa jirraa bara lubbuu namni waa'ee jimaa dubbatu sodaate sheekootiin ilmi irra dhaabbattee haa dubbattu namni waa'ee jimaa dubbate waa'ee gandaatiin maaliif walii hiitan meesirra dhageeffadha hajimaan halaal je'us ragaa qabaatee yoo dubbate mirgasaati hajimaan haraami je'us ragaa yoo qabaatee dubbate mirgasaati maaltu si dhibaati maaliif gandaa fi gosummaadhaan walitti hiita diinal islaam illeen ka gandaatti fatwaa illeen ka gandaatti mee rabbi sodaadhuti namni yoo wanni tokko qur'aanaa fi hadiisa qabatee wanni kun haraami jee akka waan ganda tokko gartee cinceeffateetti maaliif gabbaatee sheekha arrabsita wallahi thumma wallah guyyaa ati sheekha arrabsuu eegalterra guyyaa ulamaa arrabsuu eegalterra wallahi akka miidhamtee jirtu beeka summiin si seentee jirti an dhugaan siima wallahi wa rabbal ka'ba nama ulamaa arrabse nama sheekota xiqqeesse wallahi milkaa rabbi nangarsiisne duwa an dhugaan siima feetu na jaaladhu na jibbi sumuuni takkanaan kafaltu jireenya kiyya keessatti biila kiyya rabbitu na nyaachisa rabbitu na obaasa sirra dhageeffadhu dhugaa sitti himeetiin bada addunyaa tanarraan namni nama arrabsu nama xiqqeessu wallahi guyyaa tokko dabarteef hin beeku milkaa hin beeku fakkeeffatee jiraata malee hiraarii fi cinqii keessa jira duba keessattu namni maqaa diin arrabsu ulamaa islaama arrabsu sheekoolee gabbaatanii akka dhiiratti arrabsitan sheekootiin ifirraa isin arrabsuu dadhabdeetii miti bar ifirraa isin dhoowwuu dadhabdeetii miti bar ba'aa guddoo isaanirra jirtuuf mataa isinirraa qaqqabatanii bar isaanis duriyyii akka keessanii lafaanii qabanii bar yoo duriyyummaa barbaaddan laakiin garuu isii waliin qixxaannu ja'aniiti nama arrabsuu dhiisaa
sheeni khagandati miti yeroo fatwa godhu sheeni gandarratti irkateeti miti yeroo fatwa godhu wali gallaa miti sheekootii qonqootii miti qur'aanaa fi hadiisitti himaa jiran dhaggeeffadhu sheekootiin kitaabarra gatteessee waan kitaabni jee barsiisuudhaaf mirga isaaniiti hayyama si gaafachuun qaban dhaggeeffadhu qur'aanaa fi hadiisa ragaa qabna ja'anii waan ragaa qaban sitti himu halaal ja'uus haram ja'uus qur'aanaa fi hadiisa qabatee ragaa qabatee walitti dubbatu danda'a ati jidduu kana waxaxeen bahi waxaxeen jidduu tanaa bahuu qabdan wanni sheekootii arrabsitaniif hin jiru haa sheekootiillee qur'aanaa fi hadiisa akkatti himan anaatu isinii beeka jechuu eegaltanii ummata gariin isaa barruu maqaa afaan oromoo maqaa isaa barreessuu hin dandeenye dhaabbattee afaan kamiyaati sheeticha umrii isaa darasummaa osoo qaro beelaa fi cittuun ajjeesitee diin baratee sii jecha dhame afaan guuttattee arrabsitaati ምን ማህይም ብትሆን ነው خناعتي دوبا خنا بكنو بوتي خدبتوتي مقالي نو ياتبو علماء الاسلام كتاب برسي سوراف هيما خين بربادو سر دغيفدو ما نانت اتي ان مال سلاتات يفتي مال سوداتن أكنت علماء إسلام منقل جتن صداتي سنف علماء إسلام ودبتو صداتي رانتر أجندا نقولتن نتك أيسن نسل بيسن بكا ماتي خيارة هادتي يربسن أبا خياربسن إلمان خياربسن جارتي يربسن ذات كان قولن جي علماء الإسلام كتاب ربي دبتو صداتي رانتنا حواس أكنا أخي سجر قباتني جولي أكنا بلالي فتو دستني علماء بلالي فتن جولي أكنا لايك شير ولنقوتن قباتني وهندج عالمه والله حواساتو وان خنا هندار كقبابيخا جولي بالغي اكنا شيكوتي الربستو علماء الربستو دي ربي تكيسا جرتو لايك شير قوتن والله هركا خيسا قبدن سنلين شيتي حاجه فيتن جبتنلي شيتي حاجه فيتن جبتنلي دوغا ربي جبنا غرو دوغا ربي جبنا علماء اسلاماتي بر دين نقدو جراني بر دين برسيسا جراني بر أفان قوت تاني أرشي كوتين وانا كان كمي حلال جت وانا كان كمي حرام جت تاني كتابة خم بيتاتي كتابة خم بيتا مك آخيتو أفان أورمو تبريسيو سنجان سيرت تبريسيتو أفان أورمو قل كل دبدو سنجانو أفان أورمو تنبيتو مالي يا كتاب ربي ديسيتي أفان قوت تتي علماء عرب ستر علماء فوتاني غندن ناقل جتن فتوى فوتاني غندت تقل جتن نمني توكو لبو أرانتنا لا بدواتي أنيو قوي بالي توكو خغندا خنا نو عرباتو قبا إست أفريكاتو قبا أكوان ربي سي أومي سي خني قفا ما قوتي دبتا ما قفاتا ما نما الربستا ما هذا نما الربستا هذا نما نمني الربسي والله هذا أو في الربسي بيخ هذا نما نمني الربسي والله هذا أو في الربسي بيخ هذا هو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم علماء نوتي أوفيه فريد لكوسان كم نقباتني علماء لكوسان كم نوتنا أفان أكام سور بدني والله روحي تينيا نباه